ummata Oromoodha akkasumas ummata bal'aa komii miidiyaa OBN yookiin miidiyaa boqqolloo jedhanii ummanni hedduun kan komatu waa'ee kana keessa qulqulleeffachuudhaaf waajjira OBN yookiin Oromiyaa Broadcasting Network itti argamna. Akkasumas Daarektara olaanaa OBN nu biratti argamu gaafii kana gaafachuuf as dhufnee walumaan komii isaanillee ummanni Oromollee haa dhaga'u. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftanii gaafii akkanaa nu gaafatu wasi qophoo. Ewa gaafii ummanni bal'aan ummata Oromoo keessaa kaasu gaafiin kan adda qulqulleeffachuuf dhufne. Akkasumas miidiyaan kun miidiyaa ummata Oromooti, miidiyaa sagalee ummata Oromollee yoo ta'u baate miidiyaa afaan Oromootiin dabru. Miidicha kana yeroo hedduu ummanni Oromoodhaa komii irraa qaba. Isin Daarektara waan taataniif jechuudha. Komii irraa qaba miidiyaa boqqolloo jedhaanii sagalee ummataa hin dabarsu jedhaa waan hin taane dabarsa. Waan dhugaa hin taane soba fakkeessee dabarsa. Isin ammoo Daarektara miidiyaa nama Oromoodhaa jajjaba ammoo hin dabarsu. Akkanumatti dhugaa fakkeessee gubbarra oggora. Ammoo gaafii nu arra dhufnee fi nama jabaa tokko nama ummata Oromoo keessaa beekamaadha. Sagalee isaa ukkaamsanii jedhan maaliif ukkaamsitanii jennee yoo gaafannu Daarektara olaanaa gubbarraa nutti dhuftee jedhan. Kanaafuu isin ammoo Daarektara miidiyaa OBN yookiin Oromiyaa Broadcasting Network waan taataniif maali mee wanni jedhan kun dhuguma miidiyaa kana isin gubbarraa sagaleen ummata Oromoodhaa nama qabsoo sabboonummaa qabu dhuguma hin dabrin jettanii isin gurgurtanii mee akkam? Duraan dursee miidiyaan keenya sagalee ummataati. Sagalee ummata Oromooti. Malee sagalee midhaanii, sagalee boqqolloo, midhaan oomisha waan beekamu. Kana sun akkuma jiru ta'e miidiyaan keenya miidiyaa sablammoota ammatee, ummata Oromoo ammatee haga gaanfa Afrikaatti socho'u jiru jechuudha. Miidiyaa guddataa jiru. Sagalee miidiyaan guddataa jiru kanaafuu sagalee nama tokkollee ukkaamsuun barbaadu, sagalee ummata bal'aadhiisi, sagalee nama tokkollee ukkaamsuun barbaadu kun olola diinaati soba. Okay, olola diinaa yoo ta'e namni kun alarraa taa'ee nama taajjaba. Anis akka mataa kootitti akka ilma Oromoo tokko ta'e waan taa'ee taajjabu jira. Miidiyaa biraa yookiin Feesbuuka, sooshaal miidiyaa irratti yoo gargar ta'e namni tokkitti liivii seenuudhaaf nama hedduutu laala. Laakiin ammoo keessan kana nama muraasatu seena. Haqni seenu sunu ammoo komii karaa koomentiidhaan komii irratti gaggeessa. Uummanni Oromoo bal'allee miidiyaa kana keessattuu qeerroo Oromollee affeeree waan rakkoo uummata Oromoo keessallee jiru hin dubbatu waan ta'eef wanni kun ragaa uummanni Oromoo guutuu walitti qabatee komii kaasaa jiru. Isin ammoo akka nama tokkotti namni tokkichi ammoo wanni kun akkamitti dhugaadhaa miti jettanii akkamitti uummata miliyoona 50 akkamitti akkas jechuu dandeessan? Ilaa wanni jiru miidiyaan keenya miidiyaa qacalee. Qacalee jechuun miidiyaa lafaa ka'aa jira jechuudha. Miidiyaa kana hamilee isaa cabsanii bakkatti deebisuudhaaf shirri uummanni hin xanne jiru jechuudha. Gamaa gamanaa bifa Feesbuukaatiin, bifa garaagaraatiin, toora garaagaraatiin nurratti duulanii miidiyaa keenya kana cabsuudhaaf akkana godhan malee miidiyaan keenya sagalee sablammoota bira dabree sagalee biyya alaa afaan faranjiitiin yoo argite afaan faranjiitiin dabraa jira. Hoorni Afrikaa kama jaan kana jechuudha. Gaanfa afaan hedduudhaan tamsa'aa jira jechuudha. Taayib yoo akkas ta'e afaan Oromoodhaa kun ammoo yoo Horn of Africa jechuun afaan akka miidiyaa akka Afrikaatti gugurda jira addunyaarraa fakkeenya. Aljazeera moo godhe? Miidiyaan akka CNN, miidiyaan akka Aljazeera, miidiyaan gugurdaan jiru. Miidiyaan kun miidiyaa ummata hammati ummata addunyaatiin jaalatamoo ta'edha. Kuni ammoo akkuma ummata Oromoo keessattuu komii qabaa waan kana ammoo isin amata meeqa si jirtu Daarektara taatan? Ani reefuun dhufaa jira. Nadura wanni babbadde waan takka ni jirti. Waa hedduun sirreessan mataan kiyya. Kanuma tokkotti, akka Daarektara tokkotti ilaa gaanfa Afrikaatti namni maxxansee waa hunda tartiiba godhe ana. Kana hunda hojiin eeganan gara aangootti dhufee hojjetame. Mee isatti dabarra ati gaheen hojii keetii itti aanaa jedhanii itti aanaa Oromiyaa Broadcasting Network jedhanii maali komiin uummanni jedhu kun teessee nu dhaga'u jirta komiin uummanni jedhu kun dhuguma? Hayya jedhan dursee dhuftanii nu gaafatu keessatti filatoomaa isin jenna. Dhugaadha komii gooma jiru. Maaliif jennaan waan tokko tokko irratti namni fakkeenya kan faallaa mootummaa deemullee ni jira, kan daba dobsullee ni jira. Kanaaf nuti immoo akka uummataatti miidiyaan kun waan miidiyaa uummataa ta'eef sagalee nama hundaa afaan hundaanuu ni gabaafna. Waan uummataa ta'u
ni digadhiifna waan hin taane tokko tokko immoo laallee keessatti ni qabna. Kanaaf immoo waan kana komii jedhan kana gara kiyya waan nagaa illee hin qabu. Miidiyaan keenya gara kiyya ga'een kiyya waan akka mishingaa dhaabbii kanneen irratti waan hojjetu waan kana waan olaanu isaan godhu beekaa. Kanaaf sagalee kana waan dhoksee jiru taatee fakkaatu. Gaaffiidhuma gaaffiidhumatti deebinaa gaaffiidhuma miidiyaan kun miidiyaa uummata Oromoo keessatti miskiina irraa sassaabama abbaa qabeenya irraa sassaabama galii uummata Oromoo irraa miskiina Oromoo ittiin galii taasisan gaafii uummanni Oromoo kana yeroo kana komii kana yoo deebitanii uummata miidiyaa kana ibsan. Gracias.